bakka jirtanitti kan nu daawwattan kun oduu keenya an Usmaan Kumeeti. Godina Shawaa Lixaa aanaa Dambii magaalaa Gincitti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa mormii dhageessisaa ooluun isaanii himame. Mormii karaa nagaan Oromoon neegoota gumaa nyaannu gumaa baasa. Amaanaa wareegamtoonni keenya nutti kennan. Galmaan keenya. Waada gumaa nyaannu gumaa baasna. Waada gumaa nyaannu. Bara 2015. Slogans, and it stay for an hour, and then after using Waamicha harmee Oromiyaa dhala Oromoo hundaaf. Dhala Oromoo humna raayyaa waraanaa keessa jirtan, dhala Oromoo humna poolisaa keessa jirtan, hayyoota biyya alaaf biyya keessa jirtan, qotee bulaaf daldaltoota Oromoo yeroon afaan qawwee keenya gara diina keenyatti garagalchinu yeroon isaa amma. Hidhannoo irraa hiiknetti Oromiyaatti hambisna. Diina keenya wayyaanee reenfa ishii bakka dhufte irraa biyya ishiitti ergina. Qabsoon itti fufa. Baga ayyaana waggaatiin isin ga'e obboleewwan keenya hordoftoota amantii musliimaa Eid Mubarak. Eid Mubarak warra baranaa warra egeree nu haa godhu baga ayyaana waggaatiin isin ga'e Eid Mubarak. Keessumaa kabajaa artist J Abbaa Gadaan qabadhee isinii dhufe akkasumas egaa guyyaa boruu ayyaana waan ta'eef ayyaana kana sababeeffachuudhaan wannoota tokko tokkorraa gaafachuufin qabadhee dhufe. Baga nagaan dhufte J Abbaa Gadaa. Baga nagaan nu eegde. Eegamee hordoftoonni namoonni baay'een si beekanii J Abbaa Gadaa eenyu akka ta'e haa ta'u ammoo meemee hordoftoota kan kootii fi namoonni tarii sin beeknellee yoo jiraatanii fi maqaa kan kee ibsii fi achi booddee egaa karaa waan takka takkaatti deemna. Okay, galatoomi. Maqaan kiyya J Abbaa Gadaa jedha. Bakki itti dhaladhe Oromiyaa kibba Oromiyaa godina Arsii keessatti amma Oromiyaadhaan alan jiraadha. Okay, J Abbaa Gadaa namoonni baay'een si beekaa dhugaa si beekanii dhugaa dubbachuu fi karaa baay'eedhaan si beekaa uummanni Oromoo. Haa ta'u haguma nam takka takkaafuu anis dhiyeenya kanaan karaa miidiyaa kanaa dhufe tarii namni hin beekne
yoo jiraate jechuun maafin kana si gaafadhe. Suudhaan immoo wanni si gaafachuu barbaadu waan gaaffii natti ta'ee fi namoota baay'ee illee gaaffiitti ta'u keessaa ati amantaan kan kee amantaa kiristaanaa hordofta. Akkuma yeroo darbe viidiyoon tokko miidiyaa hawaasaa kanarraa hedduu deemaa ture sababa ati ummata muslimaa kana bira deemtee ana bira deemtee yeroo baay'ee na bira afaan dhufteetu iida kana baasta. Walqixxummaa amantaa islaamaatiif karaa sooshaal miidiyaa kana illee hordoftoota hedduu qabda. Karaa sana illee walqixxummaa amantaa kana yeroo ati labsitu yeroo ati lallabduun argaa akkati kanatti illee amantaa. Mee kanarratti bara darbee sigaana biratti ayyaana iidii raamadaanaa baaste bara kanas immoo iida na bira baasuu dhufte. Mee kanaan wal qabatee mee silaa namni waa beekuu qabaa. Sababaa kanaafin immoo waan kanatti amanaa walqixxummaa amantaa islaamaatti kanaafin walqixxummaa amantaatti kanaafin amanaa waan jettu yoo jiraate mee akkuma dhaamsaattu wanni nuti nu keessu yoo jiraate. Tole guddaa galatoomii namni amantaa kamuu yoo hordofu ta'e hunduu rabbuma qofatti amana. Irra caala immoo ani amantaani ani Oromoodha. Ummanni kun amantaa adda addaa qaba. Amantaan uummata Oromoo sun hunduu amantaa qabeenya uummata Oromooti jedhee tan amana. Kanaaf amantaan saba kiyyaan kamuu tuqamuu hin qabu. Kanaafani yeroo baay'ee amantaa hundaa fi falmadhaa jechaadha. Amantaan hunduu walqixa ta'uu qaba kan jedhu kanaafan falmadhaa jechaadha. Qabeenya uummata kiyyaa waan ta'eef akkasitti annaaf galullee kana dhugaan illee kana. Obboleewwan kiyyaa manni amantaa bakka itti waaqeffatan waan qabaatin dirqama ani gargaaree ijaaruufan qaba. Anis yoo hin qabaatin obboleewwan kiyya ijaaruu qabu jechaadha. Kanaafuu qabeenya amantaa Oromiyaa keessa jiru hundu tan uummata Oromooti. Kanaaf hunda keenya walqixa ta'uu qaba. Kanarratti an amanaane. Kanaafan yeroo baay'ee amantaan namoota hunda walqixa ta'uu qaba kan jedhu kanaaf. Bareedaadha. Kanumarraan ka'eetiin amantaa kana walqixxummaa amantaa kanaaf labsitaa jechuudha. Yeroo baay'ee sochii hedduu keessattiin si argaa. Sochii maleellee fiizikaaliin kan kee akkaataan kan keessi kanuma wanti inni ragaa ba'u namoonni baay'een quba qabanii yeroo garaagaraatti kan dhuftee na bira baaftaa hiriyaa kiyya nama jabaadhaati. Kanaaf waan gaariidha. Itti aansu wanni si gaafachuu barbaadu. Mee achi ceetii waa'ee aartiirraa wanta akkasii gaafachuu barbaadayyuu. Ati artistii Oromooti. Mee aartii mee akkamitti mee karaa aartii kana dhufte mee nu gabaabsiteetuma sirboota akkamiillee akka sirbaa turte waan tokko osoo nu yaadachiiste. Galatoomi dura osoonan gara aartiitti nufiniin dura sirba yeroo duraatiif harmee kiyya waliin gabaa bayeetan sirba eebbisaa addunyaa tokko dhagaye. Konkolaataa irratti gara mannaaraa konkolaataa buufata konkolaataa achitti innaa sirbisiisan achi sirba eebbisaa addunyaanan dhagee gaafa lammata sirba Umar Suleeman qaboo harkumaan qabii harkumaan jedhu tokkon dhagaye. Haadha tiyyaa naabittu malee sirba kana jedheetuun baay'ee rakkisaa ture. Ishiin naabituu dinnaanan baadiyyaadhaa badeetan manni muuziqaa tokko hin jira afaan Oromoo qofa banu. Bakka sanan taa'aa ture. Muuziquma san dhaggeeffachuuf. Sanirraa ka'eetu muuziqaa afaan Oromoo hordofuun eegalee baadiyyaa keessattis noormaali hin sirbina bakka cidhaatitti hin sirbina bakka jigii adda addaatitti hin sirbina. Sanirraa ka'eetani ergan gara Finfinnee dhufe waldaa Maccaaf Tuulamaa kana hordofuun eegale. Waldaa Maccaaf Tuulamaa jechuun artistoonni Oromoo kun ji'atti yeroo tokko achitti wal ga'aniit muuziqaa qopheessu. Yeroo san namoota baay'eedha. Zariuu Wadaajoo, Tsaggaayee Daandanaa, Yoosef Gammachuu amma lubbuudhaan hin jiru. Qabsuma kanarratti wareegame. Artistoota baay'eedha. Artistoonni yeroo san bakkee san hin dhufne artistoota sadi qofa. Artistoota Oromoo beekamaa keessaa. Achitti godina Oromiyaa hundarraa dhufa uummanni Oromoo.
sanirratti hirmaachaa turre achitti hirmaachuudhaan galiin achirraa argamu harka lafa jalaatiin waraana ABO'tiif ergamaa ture mootummaan hin beeku. San keessatti hirmaachaa dhufe waa'ee siyaasaa waa'ee mirga Oromoo qofa sirbamu anillee akka jara kanaatitti sirbuun narra jira akka jara kanaatitti mirga Oromootiif sirbuun narra jira innaa daa'ummaa kiyyaati kuni sirbuun narra jira kan jedhu fedhiin aartii na keessa galee yeroon biyya jirutti naaf milkoofne biyya alaa kana dhufnaani naaf milkaa'ee biyya alaa kana dhufnaani erga biyya alaa kana dhufe gara muuziqaatiin uummata Oromoo kakaasuu keessatti yeroo wayyaane sanis yeroo qabsoo qeerroo sanis hanga ammaatittu konsertii adda addaa hojjechuudhaan irratti hirmaadheen jira. Artistoonni Oromoo biyya alaa jiran kunillee baay'ee na jajjabeessaa turanii hayyoonni Oromoo tokko tokko illee baay'ee na jajjabeessaa turanii haala kanaanan gara aartiitti galee har'a gahee jira. Muuziqaa hojjedhe baay'eedha. Ijaarradhu qaba yaadatte ni yaadatta? An dura waltajjii irratti sirba. Mee sana dhagoo barbaade anillee. Hinduullaa ammallee hinduullaa immoona diina keenya immoonaan jedhu sirba godina Harargee tokko sanan sirbee jechaadha. Sirba sana amma sirriitti yaadachuu hin danda'u waan ta'eef ture waan ta'eef sanii sirba sanirraa hin eegale. Sirba Allayyaa Calanqoo keessaa bookkisa qeerrasi kan jedhu sirba Iyyaasee kan jedhu sirba godina Oromiyaa jiru hunda saatan sirbaa ture waltajjii gubbaa irratti haala saniinan itti fufee egaa amma sadarkaa professionaalii kiliippii hojjechuu irra gahee fakkeenya fi ani saba kiyyaaf qaaliidha kan jedhu dhumarra tan hojjedhe ani artistii seenaa artistii Haacaaluu Hundeessaa san dura Oromiyaa biyya abbaa kootiif yeroo shanoon du'e maali kan jedhu yeroon geesse galii tan jedhu Republic of Oromiyaa mataashii dandeessee jechaadha. Kanallee hojjedhee tan jira yeroo dhiyoo keessa. Akkanattani hojjechaa ture as keessaa illee atillee kiliippii irratti hirmaatteerta waraana Oromiyaa fakkaattee too yeroon geesse galii yeroon geesse sanarratti mi hirmaadhe anillee anillee achirraa qooda fudhadhee jira yeroo dhugaa dubbachuuf achirratti wanni arge tokko maalinni artistoonni Oromoo akkanuma dadhabbii kana keessa ba'aniitu kan jarri waan takka waan bifa salphaa kana nama biraan gahan waan salphaatti hojjetamu kana jedheeti waan baay'een taajjabe. Dadhabbii baay'ee ture karaa dheeraa hedduu deemne ture. Nan yaadadha yeroo sani yeroo sooma musliimaa turani gara nama 15 irratti hirmaatee sooma to'is yeroo sani tani ijoolleen waan sani irratti hirmaachaa yeroo sana yaadattee faanillee soomaatiin waan sana kilippii sana hojjedhe yeroo qabsoo qeerroo sani qabsoo qeerroo sana asirratti waan tokkos yaadachiisa innaa biyya kanatti waan tokko hojjettu mootummaa eeyyamsiisuu qabda. Nuyi uffata waraanaa uffanneet qawwee qabanneet qawwee sun qawwee pilaastikiidha. Yaa ta'u poolisii eeyyamsiisnee turre. Guyyaa itti heeyyamame san waan nu duraa dhumeef guyyaa lammataa callisneetti fufne. Yoo waan yaadatti ta'e waan saa daawwattoota keenya naa ibsi. Daawwattoota keenya akka himtu barbaada. Gaafa kiliippii hojjannu dhumarra heeyyamni keenya dhumee jira. Gaara gubbaarra bosonatu jira. Bakkeen sun namoonni tokko tokko itti bashannanu bakkee bashannanaatilleedha garuu bosona keessa yaa ta'u isin uffata waraanaa uffattaniit qawwee qabattaniit olii gadi fiigaa turtaninnaa waraabamtani. San booda osoo nuyi hojjechaa jirru uffata waraanaa uffannee qawwee qabannee osoo hojjechaa jirru poolisiitti bilbilanii hin waamanii nuyi kanan beeknu booda xummurre isteeppii dhumaatirra xummurre meeshaa lafa goone si qofatu hafe ati akshiniin ati hojjettu barataa qeerroo irratti hojjechaa yeroo qabsoo qeerroo san waan ta'eef akkaataa barataan itti dararamaa ture san agarsiisaa turte harki kee kaateenaadhaan akkanatti hidhamee jira. Kanatti hidhamee xummurre sirraa hiikuuf sakandii tokko qofatu hafe.
poolisiin bitaa mirgaa isnaaparii qabatee nutti marsee argine. Konkolaataadhaan saree qabanii konkolaataadhaan bitaa mirgaan. Numaa sirraa hiikuu ta'ee isaan poolisoonni biraa meeshaa itti galfatanii nu rukutuu qofatu hafe. Maaliif ashabbaariidha uffata waraanaa qabu qawwee qabu jedhanii itti bilbila waan ta'eef. Achi booda namni lama gara nutti hiiqetoo nu gaafate ati harki kee hidhamee jira. Achi kaameeraa arganii fiilmii hojjannaa jenne. Fiilmii hojjanne jenne booda warri isnaaparii qabateetoo alaala dhaabbatu sun gara keenyatti nutti hiiqe nu marseetoo booda kontirool gochuu eegalan. Waan nu qabanne hunda kontirool gochuu eegalan. Yoo laalanuu pilaastikiidha kunis. Lafatti gadi darban. Kunis pilaastikiidha lafatti gadi darban. An harka ittiin hidhamtes pilaastikiidha lafatti gadi darban. Garuu sun hiikkachuu hin dadhabe bar sun pilaastikiidha malee ni hiikkatu ani nama sirraa hiikuu qaba. Nama narraa hiikuu qaba qulfii banee yaa waan sana. Ati nan yaadadhaati akkuma maali waraqata tokko akkanatti qabattee mana barumsaa kanatti qabattee akkanumatti dhaabbatte akka poolisiin san hunda sakatta'utti nan yaadadha. Asirratti maalidha Oromoodhaaf jedhee osoo guyyaa san uffata waraanaa uffanne olii gadi innaa fiinnu san osoo nu bira ga'e numaa fixee tooyi meeshaa lafa godhuu nu bira ga'an malee osoo yeroo olii gadi fiignu san qawwee qabannee too nu bira ga'anii alaalaa nu rukutu jechaadha. Namni sun hunda achitti dhumaa jechaadha. Maaliif uummanni Oromoo kun bakka jirutti hunda qabsoo irratti hirmaata jechaadha. Wareegama kana hunda kaffala. Guyyaa san akkasitti rabbi nu baase malee guyyaa san nyaatamnee turre. Egaa artiin kana hunda gaafata. Namni yoo kiliippii kana hojjannullee guyyaa san hin jirtu malee gaara tokkorraa lafa dhaheetu jira. Namni Muraar jedhamu yoo wanna beektu ta'e gaara gubbaarraa lafa dhahe. Nama miidhamee jira. Egaa biyya alaas jiraannu wareegama kana hunda kaffalle uummata keenyaaf. Dhugaadha. Waan baay'een dhugaa kuma sun jedhe waan baay'een tilmaamee waan baay'een taajjabee warra qabsoo Oromoo kana keessatti akka keessanii kana aartiirraa qooda fudhatus immoo dhugaa rispeektii guddaa takka na keessa uume guyyaa sanarraa kaasee dadhabbiin akkam ture yeroo sana keessatti waan baay'eedha. Haa ta'u qabu waan yeroo sanaa yoo yaadanne namoonni baay'een irratti wallaalaan beekaanis qooda irraa fudhataa ture yeroo itti jennu ture yeroon suni namoota baay'eedha. Gaafa sana gaan akkuma nu warra jedhu amantaan kiyya musliimaa soomaatii waan isaa irratti hirmaadhee so namni baay'een akkas ture. Guyyaa tokko asirratti guyyaa tokko lamaa miti. Walitti aansinee hojjanne waan ta'eef wanti sun baay'eedha. Baartii baay'ee ture. Guyyaa baay'eedha wanti sun tan hojjetame. Guyyaa kana hunda soomatooyi ijoolleen baay'ee laaftee garuu qabsoodha waan ta'eef akkasumatti itti fufanii asitti qeerroo biyya Jarman galatoomaa hin jedha. Kiliippiin ani qabsoo qeerroo keessatti hojjedhe hunda isaati irratti osoo qarshii tokko nan gaafatin hundi isaatu namoonni tokko qarshii kaffalaniit waan adda addaatitti kaffalamaa ture ofii isaaniitii kaffalaniit waan kanarratti hirmaachaa turanii fakkeenyaaf Oromiyaa Shooppii abbaan Oromiyaa Shooppii maqaa isaallee waan baadhee Firaankifoort abbaan suuqii Oromiyaa Shooppii waan baay'ee na gargaare kiliippii lammataati irratti qeerroon naannoo san jirtullee baay'ee waan gaarii na gargaaranii yeroo san wanti na gammachiisu keessa gamtaa keenyatu na gammachiisaa ture. Ayyan hedduu tokko nama gammachiisa ture gamtaan waan baay'eedha. Galatoomii gammaa jechuun wanti kana kaafneefis akkaatuma haala mudannootti qabsoo kanaaf waan baay'ee kaffalamee jechuudhaaf waan kanallee adnis akkati kaastu barbaade. Itti aansuudhaan jee abbaa gadaa arras weellisaadha. Irruma jira. Waa'ee qabsoorraa waa'ee cufarraatu irruma jira. Erga amma kana jenne wanta akkasi gaafachuu barbaade. Jaalalli si qabee beekaa? Yaa
Okay. Jaalalli hosii qabee beekamee waan sana mudannoo sana wal qabatu yookaan akkam ture akkamitti qabamee waan sana waan raasuu mataa wayii nuun jette jedheetani. Maaliif artistoota kana yeroo baay'ee dafee jaalalli qabaani beekta. Kanaaf akkas jetteeti. namoonni gubbisa eeyyee namoota gubbisan illee waan baay'ee jiraniif. Okay. Yaa ani jaalala akka namni ilaalu kanatti miti anan ilaalu. Tokkoffaa jaalalli baalaansii ta'uu qaba. Fakkeenyaaf namni tokko shamarreen na jaalattu tokko na jaalattee wal jaalannee lakki abbaa gadaa kana booda jaalalli kiyya ansi waliin qabu dhumatee jira woonaan jette yoon gaddu waan na gaddus ta'e accepting godhaa jechaadha. Yoo kan jaalalli na qabee akkamitti na gattee deemta no waan akkasii furadhu. Tanaan ani furadhu yoo jaalalli wal qixa ta'e qofa. Ani wannan maraadheefi ani wannan boo'eefi ishiin na waliin jiraachuu hin dandeessu. Yoo ishiin na jaalatte qofa yoo ani jaaladhe qofa. Muudannoo yoo na wanna qabaadhu ta'e yeroon finfinnee jiru. Okay. Yeroon finfinnee jiru intala takkan jaaladhe. Yeroo san daa'iman turelleedha. Yeroo duraati fan jaaladhe. Maatiin kiyya mana baay'ee qaba finfinnee kana keessaa. Mana maatiin hundi waliin jiraatu mana maatiin waliin jiraatu hunduu waliin jiraatu kophaa jira. Ani immoo mana guddaa tokko keessa ijoollee muraasa waliin jiraadha. Amma intalan jaaladhuun achitti fide. Aadaan tiyya yeroo tokko tokko hin dhufte achi. Achiin dhuftee egaa hin beekta biyyatti shamarree fuudhanii gara manaa galuu yookaan dubartii waliin mul'achuu keessattuu bakkeen ani dhaladhetti wanta akkasii hin jiru. Waan tokko shamarree waliin hin deemtu yoo fuuteen alatti malee. Maatiin kiyya sachumaa gara finfinnee kana dhufe waan ta'eefi aadaan tiyya kanarratti immoo baay'ee nu toowwatti ana baay'ee na amanti. Amma konkolaataa balbala alaatirra geessee xiib gootu sagalee konkolaataa ishiinan beeka waan ta'eef balbala fuudhetan balbala manaan ani kutaan keessa jiru gadi cufee san booda qollofee intala siree jala seeniin jedheen. Siree jala seente. Intalli siree jala hafuuran baafatee salphannee siree jala seeniin jedhe siree jala seente ani kutaa kiyya seenetan narrafe. Ishiin algaa jala seente? Ishiin algaa jala jirti. Yoo akka carraa aadaan tiyya qulfii qabaattee ol seente kutaa kiyya san manni guddaadha waan ta'eef ol seente ani kutaa kiyya keessa rafeetan jira siree jala ilaaltu jedheetani kanaafuu siree jala seeniin jedheeni siree jala seente achi akkuma ol seenten nagaafatte jechaadha. Ijoolleen achi jiran xiqqoo ishee walitti dhiyaanna waan ta'eef bakka ispoortii deemeedhaniin achi ishiin illee maallaquma wayii ijoolletti kennite kana hoodhaa kennaafi jettee too baatee too deemte ishiin sagantaa biraa qabdii baatee deemte hafuurri natti deeme. Algaa jala dhattee kottu bareedduti kottu lammata mana kanatti hin dhuftu seentu harruma lubbuun abaaste kottu bahi fudhadheetu ani galgala ture sanuu akka Itoophiyaatti galgala keessaa sa'aatii tokko sa'aatii sanirratti hin dhufti jedhee toon eegne hin dhufti takkuma hin dhufti jedhee toon eegne. Intalli tan na bira turtu yookaan daqiiqaa 30 yookaan sa'aatii tokko maaliif maatiin ishiitis baay'ee lolaan waan ta'eef aguma xinnoodha. Anumaa shaayii daffisee kennuufii ta'e dhuftee aadaan tiyya guyyaa san kanatu na mudatee jira. Aadaan tiyya garuu hin beektu amma miidiyaa kanarratti ilaalti. Amma waggaa 18 ol ta'ee jira. Amma marakkoon hin jiru. Amma bira dabarfatteetta waan ta'eef mudannoo baay'ee nama bohaarsuudha. Guyyaanis egaa guyyaa iidaati. Akkuma jalqaba duraanuu jennee wantoota xiqqoo wantoonni si gaafatamu baay'eetu jiranii turanii. Guyyaa kana keessatti namni akkuma xiqqoo seeqataa waan takka ilaaluu fi malee wantoota baay'ee mudannoo baay'ee hedduu akka qabdu hin beeka. Mee amma moonni jechuu barbaadu mee akkuma salphifuma salphaa wayiitiin mee laftis
ayyaanas waan ta'eef akkuma bifuma salphaa wayiitiin meemee siyaasaa yeroo ammaa kana deemaa jiru wayii meemee so anguma ta'e wayiitti waan masiin mul'atee jiru hedduullee gadi deemuu baattus irraa maalirra akka jirruu fi garamitti akka deemaa jirru mee tokkummaa maal fakkaatame haalumtammaa yeroo kana keessa deemaa jiru kun. Yaa siyaasni Oromoo maaliif akka aktiivist tokkootiin sin argaa waan ta'eef karaa sooshaal miidiyaas kumoota baay'eedhaan hordoftoota baay'ee qabda hin beekaa sanuma irratti heddumminaa waan itti dhiyaattuuf waan kanarraa mee akkamitti ilaaltaa dhumma deemaa jiru. Yaa galatoomii yeroo baay'ee namoonni maal jedhu beektaa abbaa gadaa amantuma kee beekuu hin dandeenye musliima akkasiin hin jenne musliima qofa fakkaattu kiristaana akkasiin hin jenne pheenxee akkasiin hin jenne yookaan joobaa akkasiin hin jenne tokkuma wanti sirraa dubbifamu tokko hin jiru naan jedha. Sirri. Bakki nan itti guddadhee maatiin nan itti guddadhee hawaasni nan keessatti guddadhee fi waldaan Maccaaf Tuulamaa akkanan Oromummaa kiyyaani guddadhu na godhee waan baay'ee na barsiise. Oromooni gaafa ayyaana musliimaa kiristaanni musliima bira dhaqee an musliima kiristaana bira dhaqee ayyaana waliin dabarsuu qaba. Fakkeenyaaf ani bakkan itti dhaladhe gaafa ayyaana kiristaana musliim hin dhufa mana keenya Oromoo musliimni hin dhufa isaantu qalaa hoolaa qopheessanii qaluu ofii isaaniitti bismillah jedhanii qaluu isaanis akkasumatti fira qabnaa jechaadha. Amma obboleettiin tiyya amantiin ishii musliima. Noormaali ortodoksiidha abbaan warraa ishii musliima Oromoodha jechaadha. Kun pheenxeedha kun ortodoksiidha amantaa adda addaa keessa jiru jechaadha. Innaa Oromoon kuni amantaa keessattis garaagarummaa hin qabu. Amantaa hundaa akkuma kiyya jedheetoo ilaala. Siyaasa keessattis akkasuma ammoo siyaasa Oromoo keessattis amantaadhaan gargar waliin qoodan wanti nama gammachiisu kana. Rakkoon Oromoo wanna nama dubbadhe kanaa miti. Kanaan waliin qoodan harka dhibbaan dhibba waliin qoodan. Rakkoon Oromoo ilaalcha. Rakkoo guddaan ilaalcha jechaadha. Siyaasa keessatti ilaalcha. Siyaasa keessatti qofa osoo hin taane waliin jiruuf jireenya keessatti illee ilaalcha rakkina ilaalchaa qabnaa jechaadha. Afaan Oromootiin maal jedhama? Afaan Amaariffaatiin tibiit jedhama. Tibiit jechuun anumatu jiraa anumatu beekaa yaada ati qabdu san anis dhaggeeffachuun barbaadu kiyyumatu sirriidha an jedhu tokko. Siyaasni Oromoo kiyya malee warra jedhan. Kiyya malee. Fakkeenyaaf ati hoonaa caaltee argamte hogganaa kiyya akka hogganaa kiyyaattis ilaaluun qaba. Siyaasni Oromoo kana ta'uu qaba. Ati osoo dandeettii qabdu akkamitti yaada isaa san akkamitti sheer godhaa kanaafuu kiyya qofaa fudhatu waan jedhu ta'e tarkaanfii tokkoon tarkaanfannu jechaadha. Rakkoon Oromoo qabsoo waggaa 150 qabsoo waggaa 50 tan duubatti hambise kana. Mee hayyuu Itoophiyaa keessatti hanga hayyuu Oromoo tan baay'atu hin jiru. Beekaa baay'ee qaba Oromoon. Uummata baay'ee qaba. Rakkoon siyaasa baay'inarra waan tokko kwaaliteetu caalaa jechaadha. Kanaaf Oromoon osoo siyaasa keessatti wal jala dhaabbachuu baatee baay'een gammadaa jechaadha. Asirratti yaa wal jala dhaabbatuu malee huma qabsaa kallattii adda addaatiin hin qabsaa ni wareegamaa jechaadha. Oromoon maal ta'uu eegale? Abbaa gadaa goota turee qabsaa turee wareegamee jira. Namni biraa caalaan isaa dhufu goota turee wareegamaa ture. Seenaa barreessuu qofa ta'e. Oromoon sheeppi wal gochuu qaba. Gara tokkotti dhufee too'i kallattii adda addaatiin qabsaa'uu dandeessaa. Aartiidhaan qabsaa'uu dandeessaa. Qabsoo gara nagaa, qabsoo gara hidhannoo, qabsoo miidiyaa gochuu dandeessa. Galma irratti garuu walii galuu qabna. Galmi keenya maali?
biyya Oromiyaa san dhuunfanneetoo ofiin of bulchuu san booda aangoo uummataaf kennu jechuun Oromiyaa kontirool gootee bilisoomsitee uummanni Oromoo maal barbaaddaa isin filadhaa jettee uummataaf carraa kennuu qabda. Kanarratti Oromoon qabsoo gara nagaatiinis hidhannootis tan miidiyaatis artiistonnis kanarratti galma kanarratti walii galuu qaba jechaadha. Waan biraa irratti waliin galin. Amma rakkoon bakkeessan hin jiru. Garuu hin wareegamnaa jechaadha. Kanaafuu galmarratti waliin galle Oromoon hanga ammaa rakkoon bakkee kana jira jechaadha. Rakkoon bakkee kana. Erga rakkoo siyaasaa hanga kana kaafne waan rakkoo siyaasaarraa waan baay'ee dubbachuu dandeettii kan keessin beeka yeroo biraa sirrii itti deebina. Amma erga rakkoo siyaasaa hanga kana goone Oromoon rakkoo siyaasaa qofa immoo miti kan inni qabu rakkoo dinagdee illee hin qaba. So rakkoo dinagdee kana keessatti biyya alaa jirta. Nuti qaate turtee jirta biyya alaa kana keessa waan baay'ee agarra. Mee tokkummaa waan baay'ee kan jennu waa'ee ija siyaasaatiin ilaalteetu. Mee amma tokkummaa waliin hojjechuu kana. Tokkummaa waliin hojjechuu kana fakkeenyaaf addunyaan kuni waliin hojjettee wannoota garaagaraa kireet gooteetu kan isin guddina saffisaa galmeessuu jirtu. Jaarraa 21 kana keessatti karaa dijitaalii, karaa sooshaal miidiyaa waan baay'ee fayyadamanii waliin hojjetanii guddataa jira addunyaan kun. Mee yeroo ammaa kana keessatti Oromoo waan kana keessatti argaa jirta karaa walitti dhufeenyaan yoo argaa hin jirre sababaan maali? Walitti dhufanii hojjechuu Oromoo keessatti argaa jirta. Lakki argaa hin jiru jette sababaan kana fide maali yeroo kana keessatti sababbii dhumti Oromoo wajji hojjechuu hin dandeenyee fi maaliif gabrummaa waan baay'eedhaan Oromoon keessa jira. Gabrummaa dinagdee keessa illee jira waan ta'eef Oromoon. So kanaaf mee kana irratti ilaalcha mataa keetii osoo lafa keessee. Okay, galatoomii yaa dhugaadha. Oromoon biizinasa keessatti zeeroodha jechuu dandeenya. Dhibba keessa parsantii 2 yookaan parsantii 3 ta'uu danda'a. San jechuun zeeroodha jechaadha. Parsantii 97 waan kana keessa hin jiru. Rakkoon isaa maalidha? Rakkoon isaa Oromoon laphee laafe, onnee laafe. Onnee laafnanati sii dhumatee jira. Waan kamirrattu dadhabaa taata. Siyaasa irratti dadhabaa taata. Biizinasa irratti dadhabaa taata. Waliin jiruuf jireenya hawaasaa keessatti illee dadhabaa taata. Gaafa ati laphee onnee jabaatte sammuu jechaadha. Onnee jabaachuu jechuun sammuu jechaadha. Gaafa ati sammuu jabaatte mo'achuu sitti dhaga'ama jechaadha. Ani abbaa gadaa har'a Mansuurii amma abbaan qabeenyaa Oromoo beekamaadha. Fakkeenyaaf Dinquu Dayyaasaa jennu. Abbaan qabeenyaa Dinquu Dayyaas abbaan gadaa ani akka Dinquu Dayyaas kanatti hojjedhee abbaa qabeenyaan ta'a jedhee yoo nan tattaaffii godhe hanga Dinquu Dayyaas illee deemuu baadhu sadarkaa tokkorra nan ga'a. Barumsaanis haa ta'u, aartiidhaanis haa ta'u, qabsoodhaanis haa ta'u wanta hunda ofitti amantummaa akkanaa kana qabaachuu qabna. Oromoon ofitti amantummaa akkanaa kana hin qabu. Maaliif waggaa 150 gabrummaa jala ture onneen isaa laafee jira. Sammuun isaa laafee jira. Faranjiin jabina qaamaa hanga uummata Afrikaa kana hin gaane. Baay'ee qaamni isaanii baay'ee lallaafadha. Hojii humnaa hojjechuurra nama Afrikaa kanatu caala. Garuu biyyi isaanii guddatee sadarkaa kanarra gahee jira. Rakkoon maalidhaan kana sadarkaa kanarra gahan? Sammuudha, cimin. Qaamni kee waan jabaateef miti. Sammuun kee yoo cimaa ta'e galma hin geessa jechaadha. Oromoon amma jijjiirama kana fiduu qaba. Jijjiirama kana waan fidne biizinasa keessaayis akkuma amma beekanatti itti fufa rakkoon kana. Lammata rakkoon Oromoo irratti arge egaa dadhabbina keenya dubbachaa jirra. Selfish afaan Oromootiin of jaalachuu. Ati gaafa of jaalachuun akkaataa qaba. Fakkeenyaaf ati Oromoon biyya alaa kana
miliyoona tokko inta yoo xiqqaate. Miliyoonni tokko kun yookaan miliyoonni walakkaan biyya keessatti bizinesa hojjechuu danda'a Oromiyaa keessatti. Uummanni biyya keessa jiru hojiin jaalatu. Akka waliigala Oromootittis Oromoon hojiin jaalatu. Maaliif lafti isaa xiqquma yoo qotanii garbuu ta'a maal ta'a waan adda addaa xiqquma hojjeteetoo jiraata waan ta'eef hojii baay'ee hojjechuu kana aadaa hin godhanne jechaadha. Amma uummata Tigraay yoo argite uummanni Tigraay kuni bakki isaan itti dhalatan biyyi isaanii dhakaadha. Wanti tokko marguu hin danda'u. Olii gadi fiiganii godina Itoophiyaa isaanii hunda keessatti olii gadi fiiganii garaajii banuu, hoteela banuu, bizinesa adda addaa banuu, biyya alaa kana soo dhufan hundi isaaniitu bizinesa qabu. Maaliif carraan qaban dhakaadha lafti isaanii. Oromoon xinnoo qotee minaantu ta'aa fi rakkoo hin qabu. Kanaaf hojii aadaa hin godhanne Oromoon. Kanaaf Oromoon hojii aadaa godhachuu qaba. Yoo hojii aadaa hin godhanne yoo bizinesa keessa seenne Oromoon siyaasanis zeeroo ta'a jechaadha. Waan hundaanuu zeeroo ta'a jechaadha. Kanaaf aadaa godhachuu qaba. Dadhabbinni akkaataa nuyi bakkeetti nu itti dhalannillee teechumni lafa keenyallee xiqquma hojjanneetoo minaan guddaa irraa arganna. Kanaafuu maal gochaa dadhabna an jedhu ilaalcha akkasiisanirraa ka'eeti natti fakkaata. Egaa kana natti fakkaata rakkoon. Galatoom. Silaata waan tokko asii fachaa jettanii mas sirreessuu ban deema ture atoo gaa ibsite sirriitti. Inni biraa an waan natti mul'ataa hin jire tokko mee yeroo ammaa kana keessatti akka uummata Oromootti akka addunyaatti akka uummata Oromootti sooshaal miidiyaa kanarraa uummanni Oromoo itti fayyadamaa jira moo sooshaal miidiyaa kanatti itti fayyadamaa jira? Isatu nutti taphachaa jira. Sooshaal miidiyaatu nutti taphachaa jira. Nuti itti taphachuu qabaa miti? Sooshaal miidiyaatu nutti taphachaa jira. Akkami? Garuu faranjiin tan hojjetee fi teknoolojii tan hojjetee fi ati akka itti fayyadamtuuf isatu nutti fayyadama. Fakkeenyaaf Zaakir nama qulqulluu kana nama cubbuuti jedheetoo yoo nan poosti godhe achirratti Oromoon hunduu si abaara nama cubbuuti si waliin fira ta'uu hin barbaadu. Kanaaf miidiyaan natti fayyadamee jira jechaadha. Saba kiyya cabseera jecha si qofaa miti laal. Warri na hordofaniitoo namni kun badaadha jedhu sun hundi isaatu dogoggora hojjetee jira jechaadha. Miidiyaan sun nutti fayyadamee jira jechaadha. Nuyi miti tan itti fayyadame. Akkaataa Oromoon miidiyaatti fayyadamu sirrii miti. Addunyaa kanarratti yeroo ammaa miidiyaadhaan waan hunda hojjetta. Qawwee caala miidiyaadhaan waan hunda hojjetta. Jawaar Ameerikaa jiraa miti? Wayyaanee namni kuffisuu danda'u hin jiru jedhameetoo warri faranjiitis amanaa turan. Jawaar Ameerikaa taa'ee kompiitara takkitti qabateeta. OM ijaaree wayyaanee afaan qawweetiin hundi dadhabe. Wayyaanee abaarsan hundi dadhabe. Wayyaanee namni hunduu rabbitti kadhateetoo dadhabe. Ameerikuma taa'eetoo teknooloojiidhaan kuffisee jechaadha. Tokkoffaa sammuutu barbaachisa. Lammata itti fayyadama miidiyaatu barbaachisa. Duula miidiyaa osoo bante fakkeenyaaf Oromiyaa keessa ajjeechaatu jiraa miti? Miidiyaatti fayyadamteetoo afaan Ingiliffaatiin, Arabiffaatiin, afaan Amaariffaatiin, Oromiffaatiin waan rakkoo Oromoon keessa jiru kana osoo balaaleffatte uummanni gamtaadhaan osoo balaaleffatte addunyaatu dhagaa miidiyaan adda addaa xiyyeeffannaa bakka ajjeecha sun jiru san irratti xiyyeeffannaa godha. Dhaabsiste jechaadha ajjeechaa san. Rakkoo saba keetii addunyaatti ibsite jechaadha. Nu gochaa hin jirru. YouTube'n maalitti fayyadamaa jirra? Soba qofa. YouTube'n Oromoo baay'inni
waan sobaa qofa. Nama waan gaarii dabarsu hin dhaggeeffatu Oromoon. Waan hamtuudhaan gari malee. Ani yeroo baay'ee egaa miidiyaa kanarratti illee dubbachuun barbaachisaa miti. Jibbiinsa sammuu yeroo hunda negatiivii yaadna. Yeroo hunda negatiivii yaadna. Waan negatiivii yaaduuf Oromooni ati yuutuubii yoo qabaatte yuutuubii keessan irratti waan jibbiinsaa wayii waan sobaa wayii poosti goota. Waan pozitiivii waan nama barsiisu tokko poosti goota uummanni ilaalu hin beeka sammuun kee. Kanaafuu akkasitti fayyadamtaa jechaadha. Uummanni keenya jijjiirama fiduu qaba. Biyya guddate keessa waan akkasii san hin dabarsitu jechaadha. Maaliif miidiyaan nutti taphachuu hin qabu. Nutu miidiyaatti taphachuu itti fayyadamuu qabna. Miidiyaan siyaasa biyya keetiitti jijjiiruu dandeessaa. Bizinasa biyya keetiitti jijjiiruu dandeessaa. Qaroomina itti fiduu dandeessaa miidiyaa. Miidiyaadhaan. Yaa kanuma jechuu barbaada. Galatoom inni biraa waan hin jedhu mee giddumaan immoo yookaan sagalumaan nu jetta sirba takka yookaan immoo nuuf affeertaa si affeerra yookaan immoo sirba tokko keessa yookaan akkuma kana suu dhaggeeffatanii yeroo kanatti ka jettu yoo jiraate illee amma kan sirba dhiyeenya kana ba'e takka fa'i Republic Oromiyaa ka jedhu tokko fa'a an sammuu kee keessa yeroo baay'ee jira. Mee ati immoo lakkee osoo kana fa'a dhaggeeffatanii yookaan karaa miidiyaa kanaatiin kanallee osoo nu affeerte ka jettu waan sagaleen si ka irraa jettu yoo ta'e. Yaa sirba kamii okay Republic of Oromiyaa ijaarradhu biyya kee Republic of Oromiyaa ijaarradhu biyya kee Republic of Oromiyaa yaa qottu qotiyyoonii qeerroo koo ergaa horqoota baattee qeerroo koo falmadhu biyya keetiif qeerroo koo falmadhu mirga keetiif qeerroo koo ergaa roorroon jabaattee qeerroo koo silaa roorroon ammaattee qeerroo koo. Kanuma galatoomii. Tole galatoomii. Tiyaan sun egaa waa'ee sooshaal miidiyaa ilaallee dhugaadha anis asirratti dhugaa dubbachuuf yaada takka kan hin kennachuu barbaadu. Bakka waa'ee sooshaal miidiyaa kana irratti uummanni kan keenya negatiif akkuma tu amma jette waan negatiifa bicha sammuun keenya approve godhee sammuun keenya bakka waan negatiifa qofa waan tokko akkuma jalqaba kaasaa turre naatis kaasaa turte Zaakir Abbaa Gadaa wajjiniin mana isaatti simatee wajjin ayyaana gaarii dabarsaa jiranirra kan inni ilaalu Zaakir Abbaa Gadaaf Zaakir wal tumanii yoo jenne namni waan sana ilaala. Warra akkas godhanii akkas ta'anii waanuma negatiifa kana kunillee anis akkuma nama takkaatti wanti sun jijjiiramuu qabaadheeti namana wantoonni akkasii sun jijjiiramanii namni kan keenya waan pozitiivii ilaalee waan irraa barachuu danda'u warroota immoo negatiivii akkasii kana maaliin harka kuffisuu dandeenya diyyuu dhabsiisuun waan takka takkaa yookaan humnootti siqanii gorsuudhaan waan gaarii Oromoon waan gaarii akka ilaalu kana asiin anis dhaamsuma kiyya.